السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرنت جولي ورم باقي جراتنا سنين جتا أرى وني كفدي سنين فرانكي أدا تكاه جاتشو في مهنا وردها والمان لا سنين جدا فرانكين نورت سيو جتا مجاتو كجرا مجابي هي نتيجة جولي بياتي كله سنة بالبلة waan naan jedhe guruppii wayiitu jira guruppii garee wannaadha jechuu garee qarqaarsa masjiida wayiitu jira ani keessan jiru inni keessa jira natti bilbilee maalifi guruppii qarqaarsaa keessa maan galinii naan jednaaniini keessa jirta naan jedhe lakki ani keessa hin jiru jedhe jennaan keessa galchuure jennaaniini agarreellee narraan buunellee jennaan kalaas keessa galchisiisa namichatti kennee lakkoofsa naan jedhe abbaa guruppii uumetti lakki lakkoofsa kee namatti hin kenniniiti anumatu gaafatee tiniyyoo asii ergellee ergee yookiin immootu guruppii keessa galee akkasitti laalee kennaa qarqaarsa masjiidaa dirqamaa jedhee waliin haasofnee narraa baafate amma itti bilbilee maaliif lakkoofsa kee kalee hin kennisin jedhe leesh kennite na durriye abbaa argee natti bilbilaa maaf kennite jedha lakkoofsa kee maa kennite namatti jedhan si kenne garuu maa natti bilbilee maa lakkoofsa kee illee kennine dhugaa dubbachuu akkana waan rifachiisu maafi malee yeroo takka nama yoo rifachiisan beekta namni sun nama yoo rifachiifte namni sun daran sitti dhiyaataa deemishi nam tokko yoo ofirraa rifachiiftaate eegas hin deebite yoo dhiifamat jettee namni sun daran sitti dhiyaata kanaafuu amma sitti dhiyaataa deema jechuu sirraa fagaachaa hin deemu kanaaf garuu yoo dhiifama osoo hin gaafatin haftee rakkoodha kanaafuu mee amma walumaan ina bilbila jiraayyuu walumaan itti bilbilee dhiimoon walumaan caqaftanii na eegaa isinin jedha qaad itti bilbilaa narraan kaafne amma ufumaa deebisee bilbilee annagari maafi malee wannaa fi miti dhugaa fi miti lakkoofsi kiyyaallee nama olii gadi qoodu miti mee na hordofaa isinin jedha shi الو عليكم السلام ورحمة الله فيا والله كمت مالتي ها بالبلي بيزني تمبراتي كمان مرة انكافتم ايه ايه دوغا دم كاكالينا دوكو بيتو سيدي سيري كانا دوكو بيتو سيدي سيري كم كنيني تفايدا ما جرتا ايه ربي سر عفود والله ايه الحمد لله رب العالمين تكون لا شيء ما قالوا إذا نتي كنت نموت استفولية ربي سر عفود ان شاء الله اي واسي قافتشو بربادي كاليس اتنا بالبلتي جيزي كالين اتنا بالبلتي غري قرآن قرقاس مسجد بيكينا سنكيس سيغل چنانجة تسان ani lakki anu yuga hadde tinin ke sagala lakko sagi yang kenni mal ma sinjede na raba hatte miti kazan amma di ganam kana kasmati
walii galleeti hunarraa baafatti lakkoofsa kiyya namatti hin kennin siin jedheeti. Amma ati lakkoofsa kiyya maaliif namatti kennitee natti hin bilbilan silaa anuu yaa ijoollee biyya keenyaa nama guddaadha obboleessi kiyya kan gafaati jedhee sitti kenne lakkoofsa kiyya ati maaliif namatti kennitee guruppii keessa akka nana kaanyu goote guruppii osoo hin ta'in akka bilbila kiyyaa narraa bilbilan. Masha Allah wallahi ati dhugaana ajaa'ibaati baga na gaafatti. Haye. Baga qalbii osoo natti hin cabsin na gaafatti. Amma gideen binaadiriin foozi. Wallahi rabbii kiyyatti kakadhe adiriin gabbuu qabrii tana. Kalas hin kakatin ani kakkuun fedhu beeyta barsi gaafadhe amma xiin. Narra amanika. Namatti kennuu deesiti. Nalagetta. Namatti kennuu deesiti. Wallahi lakkoofsa keetu mataan qabu yoo sin jedhe dhugaatee taatee manarraa amantaa kan. Ati nama tokkotti hin kennine bar nama wayiitu natti bilbilee gazaalii mucaa jajuusan mucaa biyya keessani mucaa biyya keetii santuu naa kenne jedhan. A'uudhu billah. Wallahi jaalatti sinin beekti wallahi billah yaa foodii yaani lakkoofsa kan keetu mataa qabaadhee namaan kenna. Achiidhaan ka'eeyyuu obboleessi kiyya akka duba. Dhaqasika. Imon kee amma natti dee jennani. Lakkoofsa isii qabaadhe gizee kudha tokko bilbiltee ilaaletti. Aye. Achi siiralee na jibnaan lakkoofsa isii qabaadhee bilbiluu fi wantu maal taatee gizee kudha tokko natti bilbiltee. Wallahi yoo amma laalee bara achiishaa fudhadhetti. Ani bar biyya bilbilee Abubakar ittu himachuu ka'e iyyuu Dubaayin bilbilee obboleessi kiyya ka Dubaayin jiru san ittu himachuu ka'e iyyuu bar lakkoofsa kee gazaalii kenne naan jennaan aaree. A'uudhu billah. Wallahi billahi foodii yaani maal maraataadhaan yoo qabu. Maal godha kana lakkoofsa bakka ati deebinetti guruppii keessaa nama galchuun beeku. Waan kolfaa jette. Oma ajaa'iba dhageennaa bara. Laa ilaaha illa. Badaanonni sila akkamitti nama dhiibumaa fi yaa rabbii. Maali haakii namni bari nama walumatti nama naquu deema. Wallahi foodii yaani maraataadhaa maalani waan ati hin feenetti kasi galchuuf. Bar anu kan man na aarse namni kuni. Malee waan tokko otoo sin gaafanne waan tokko foodii. Kalee moodeen gata feeta waan kana maa keessan galinii jennaani. Kunoo hawwiin si agarsiisu siin hin jenne. Maarree antanirraa talee ani hojiifaa akkanama galchumee hawwii maan gaafatinii siin jedhe jimi. Amma walumaa galatti ati hin kennineere lakkoofsi kii kunoo si kenne jedha namicho. Wallahi hin kennine wallahi foodii hin kennine. Wallahi hin kennine. Akkamis si amana eshi. Wallahi hin kennine wallahi billah hin kennine. Kalas. Lakkoofsa kee kenna foodii. Eshi amma waan gootu laali. Dhaqasika. Amma silaa yoo siri an Abubakariin bira bilbilee siimu hedani yoo siri mucaan kun nama guddaadha ijoollee biyyaati hangafa kenna akkamiin lakkoofsa kee kenne jedhee aaree yoo siri obboleessi kee ka Dubaayin jiru sanis siimu hedaa yoo amma dhiise kalaas amma ayyee eegatiin kennin dhiisi afoo inaanillah. Wallahi afoo inaanillah afoo diye maal maraataadhaani otoo fedhii ati hin qabne. Daa'ima kalee ati natti himteefu wallahi gadde gantaane natti dhagamaa jira. Akkamitti rakkoorraan dabaluu fi kanatti si galcha foodiya. Maal kanaa jedha abbaa manaa qaba naan lola akkamitti kenne jedhee aaree yiwan. Saniifuu maafi hojii dhimma maleeka kanatti si galchu kunoo kuni eegatti maallaqa waa kennuuti namni achi keessa seene waa kenna. La masjiida fi miti bar masjiida maal? Dhaqasika.
masjida yoo kennine beeyta masjidaaf ajriidhaan hundaafuyyuu bakka masjidaa tanatti osoo ta ofirraa qabnu kennine teennarra dabarsineetu ajrii guddaadha beeyta. Kanaafi amma ati wanni zannaan godhiniiti ani atillee wanni miti piraankii si godhaa jira dhiifama. Piraankii viidiyoo si waraabaa jira dhageettee qaldiidha qaldi. Maan rakkoo qabamaa jechuun taphaa barkoon tapha nama san akkamii hagamma akka rifatu laalu. Maal atillee nama akkasiiti amma ani osoo wanni jette lakkoofsi jechuun olumaa gad deddeema silaa osoo kennite jedhanii amanaani maasilaa maal godha rakkoo qaba amma rakkoo hin qabu. Rifatteemi? Wallahi. Bakka dhiifama ka amma atillee ni narra aarifa ta'i kaati piraankidha. Rakkoon qabu inshallah kan keenatiif garuu ani waanuma namni iddoo deemna seenuudha. Asumaanuu akka ani yuutuubii qabu beeytaase? Akkasitti si nyaachisa ka. Dhaqi sheer godhiitti ammaaf dhiifama gaayyee amma hordoftoota kiyyallee dhiifama jedhiin ani asumarraa. Rakkoon qabu inshallah. YouTubein kee maal jedha? YouTubein kiyya Umma Kaalid jedha Umma Kaalid. Umma Kaalid Arsii Jajuu jedha. Dalagattee barteetu. Ati amma dhiifama jetteere fooyina alillahi ani qaldi ma ijoollee biyya kiyya ani wajji taphatu jaaladha sanumaaf malee qaldi malee waa ati waa wanni taateef miti ha. Waan kana bindura namu dandee isaa nama rifatee amiraatti ni miti. Miskiina kiyya wallah. Wanni jara dargee beeyte. Kadiira argee kasii kalisa. Kadiira argee kasii wutii kalisa. Eeyyet. Maal dalaga jaartii firaanki godha beeyte. Itti haasaa beeyte isin irraa akkami kadiir. Amma isu kam akkasii sani ka ani laaka akkasiiti miti tapha tunu. Namichi bittaa loltu san fidee haasaa ina biratti sagalee alkaati kadiir jettiin beeyte. Haye. Isin bara har'a galchisiin hin jenne har'a galchi jaartin ta'e har'a galchi isin darreef galche alkaati sagalee kadiir kaasee olin beeku jettiin beeyte. Isinillee reef galche jedhaani beeyte akka isii beeyte. Namichi ni lawanna. Amma ati dhiifama jettee ayyeeshi piraangii dhiifama jedhiin ka hordoftoota. Waan sitti dhagaamellee jedhii sagalee maan jedhi amma waan sitti dhagaame maal sitti dhagaame hagam rifatte. Amma barsi waraabaa jiraani amma. La amma tana daawwattoota kiyyaani maal jettaame warra si daawwatu. Maaltu sitti dhagahame an akkasiin jenna. Wanti natti dhagahame kan nama jaaladhu sababa hin taane dhabuun eegatti haala malee waan natti dhagahame ni rifadhe. Ofiimmoo
كاسي كاسي تجري كلا في الرأس كي لقي أفانا أنا اللي مو ديفها مناجرك أنا اللي ديفها مناجر ديفها مناجر Eka, isile oboleti tiyatana lemo, wan takana mudatini, natti wan fidem kalbi tijab sewa durati, إيه ama moto egasi kaira karen inshallah. أفانا Ani الله karo bufe egasi, mani wabara kum kana natti fidem ala nami nufnatti finne yan kajaralle. akkas dubbiin dhumatti